Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa akka maatiitti nu kunuunseeraa jedhan barattoonni yuunivarsiitichatti qormaata kutaa 12ffaa fudhatan. Barattoonni kunneen xumura qormaataan booda yuunivarsiitichatti biqiltuu dhaaban. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa qormaata kutaa 12ffaa marsaa lamaan kennameen barattoota 18,372 keessummeesseeraa jedhan pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Lammii Guutaa. Muuxannoo gama kanaa yeroo darbe argame fayyadamuun adeemsa qormaatichaa keessatti rakkoon hin mudatin milkeessuun danda'amuu kaasan. Walumaa galatti barattoota gara 18,000 oliidhaan qoramanii qormaanni isaa hojiin isaa baay'ee rakkisaa fi dadhabsiisaa ta'ullee bifa nagaa ta'een bifa sadarkaa isaa eeggateen nageenya isaa eegsifnee bifa hundaanuu qormaanni kun xumuramee barattoonni gara mana isaaniitti deebi'aa jiru. Kana keessaa barattoonni 1,000 ol ta'an qormaaticha karaa marsariitiin yookaan onlaayiniin fudhachuun immoo adda taasisaa himan. Qormaata waggaa 3 qorre keessaan baranaan adda isa godhu barattoonni 18,000 ol keessa 1,100 ta'an onlaayinii yookiin immoo computer based exaamii fudhataniiru. Kuni adda isa godha. Gara fuulduraattis biyyittiin humna horattee infraastiraakchariin barbaachisu guutame garasitti akka deema waan baay'ee salphisa waan ta'eef. Kana irratti qophii guddaa gochaa turre. Maaliif onlaayinii egzaamiin kompiitara sadarkaa isaa eegee barbaachisa. Internet faasilitii sadarkaa isaa kaapasitii guddaa barbaachisa. Akkasumas immoo paawar interaapshiniin barbaadu. Irratti hojiin guddaan hojjetameera. Barattoonnis gara 7 dhufanii asitti akka shaakalan godhameera. Qophiin guddaas waan godhameef successfully ijoolleen 1,100 marsaa tokkoffaa irratti 400 marsaa lammaffaa irratti immoo 1,100 nagaadhaan onlaayinii qormaata isaanii xumuranii gara maatii isaaniitti deebi'aniiru. Xumura qormaatichaa irratti barattoonni mana barnoota bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa akkasumas mana barnoota addaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa biqiltuu dhaabaniiru. Barattoonni kunneen yeroo qormaataa sochii guyyaa guyyaa taasisaniin wantoota hedduun kanneen biroof fakkeenya ta'aniiru jedhan Dr. Lammiin. Akkuma barataan naamusa hin qabne barataan waan adda addaa akkuma jiru naamusa qabus biyyittiin abdii gara fuulduraatti irraa qabdus barataa baay'ee qabna jennee agarsiisuudhaaf as baane. Egaa barattoonni kun naamusa qofa miti. Waggaa waggaadhaan qabxiin isaan qabsiisan 100% dabarsaa turanii bara kanas 100% qormaata darbu jennee abdii guddaa irraa qabna. Kun immoo barsiisota naannoo biraarraa dhufanii isaan qoran biratti illee waan akkasii kana beekamtiin kennamaafii ture. Ijoolleen kun naamusa isaanii akkamitti sadarkaa kana gahuu danda'e? Ijoollee akkamii horattan? Maal gootanii garanatti fiddan? Han jedhu manneen barnootaa gaafachaa turan waan ta'eef fakkeenyummaan isaanii barattootaaf qofa odoo hin ta'in akka biyyaatti even barsiisota as gara biraarraa garana dhufaniif illee fakkeenya ta'aa turanii. Kanaaf inni kun itti fufa jennee yaanna. Kanumarraa ka'uunis xumura qormaataa irratti biqiltuu dhaabuu akkasumas iddoo tokkotti faaruu alaabaa biyyoolessaa fi naannootiin goolabuun abdii egeree ta'uu isaanii qabatamaan agarsiisaniiru jechuun dubbatu. Ijoollee hunda irratti hirmaachisuudhaaf bakka waan hin qabneef ijoollee selektiiv ta'an ijoollee mana barumsaa Oromiyaa Development Association Boarding School keessa baratanii fi ASU Special School irratti hirmaachifne biqiltuu dhaabaniiru. Biqiltuu dhaabuu qofa odoo hin ta'in dhufanii baratanii xumuratti immoo faaruu biyyoolessaa faaruu Oromiyaa lachuu faarfatanii barattoota kaaniifuu fakkeenyummaa isaanii agarsiisanii deemanii barattoonni kun waggaa waggaadhaan kana godhu. Guyyaa seena qabeessa kanatti biqiltuu dhaabuun ashaaraa seenaan hin daaganne kaa'utti gammadneerraa jedhan barattoonni dubbifne. Turtii taasifneen yuunivarsiitichi akka maatiitti nu kunuunseeraas jedhan. Biqiltuun jechuun egaa qoramni booda ta'uun isaa immoo baay'ee nama gammachiisa. Sababni isaas erga hunda fixnee booda waan yaadamuu qabu jira. Isaas yaaduu qabna jechuun dabtara keenya qofa yaadnee teoreetikaalii sana qofa isa irratti xiyyeeffannoo keenya yookaan wanta tajaajiluu danda'u immoo irraanfachuu dandeenya. Kanaafuu dabtara keenya egaa dubbisnee egaa qorumsa egaa of madaallee booda waan akkasii argachuun keenya baay'ee nama gammachiisa jedhee yaada. Biqiltuun akkuma beekamu
wanta jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisaa ta'edha. Kanumarraan immoo warra muuvmentiiwwan garaagaraa karaa biqiltuutiin jiran kan deeggaramuu qaban akka ta'an nan amana. Akkuma beeknutti biqiltuun naannoo keenyaafis akkasumas addunyaa keenyaafis faayidaa baay'ee qaba. Qormaata finne immoo biqiltuu dhaabuu deemuu keenyaaf qormaata kanaafis miiningii addaa akka kenni nu godheera jedheen yaada. Usaka